Waaqayyo maggaraa dubartii keessa taa'e. Tai. Indanda maal waaqayyo barbaade yoo barbaade garaa kee kan immoo fuudhee waan barbaade keessa kaa'uu hin danda'u waan barbaade ta'uu hin danda'u waaqayyo. Dhuguu hin dandeessu. Waaqayyumatu karaa masaalaa dubartiitiin dhalate. Inna la tandanda waaqayyo waan barbaade gochuu hin danda'u ofiis. Waaqayyuma guyyaa 8ffaatti qaama isaa irraa muranii. Okay. Waaqayyumatu gaafa daa'imummaa badee barbaadamaa ture. Bakka waaqayyo madaba bakka Yesuus jechuun gooftaa Yesuus jechuun waaqayyo jechuudha bakka. Oromummaan bakka bu'aa jechuun kana jechuun bakka Oromoodhuma qulqulluu natti fakkaatanii baay'ee jaalladha bakka. Kanaaf illee isin amantaa musliimaa gaafa argitan otuma ciitisaan beekin haala amantaa musliimaa akkasii akkuma warra hin taane ta'uu hin qabnu. Jaarraa kana keessa yookaan immoo dhaloota ammaa taane waan tokko ilaallee osoo arguu dandeenyu akka nama argaa dhageettiidha waa dubbatu hin taanu itti siqaa hubadhaan siniin jedhaa galatoomaa ulfaadhaa. Ofiisaati jaalladha. Rabbi siifaa kennu jabaadhu siin jenna wallahi namni qalbii qabu akkasii dhugaadha wanni ati taasifte ammallee waan sirriiti maaliif jennaan namni tokko fakkeenyaaf namni si'ii rukutamuu si'ii dhiitamuu si'ii kabalamuu hin agarre tokko ragaa ba'uu hin danda'u fakkeenyaaf akkuma seeraattiyyuu namni tokko gaafa inni ragaa ba'uudhaaf dhaqee argiteetta sa'aatiin isaa meeqa guyyaa kam guyyaan isaa halkan immoo dhugaadha. Gooftummaa Yesuus hin galleef. Yesuus kun kan wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 agi dubbifan waa'ee gooftummaa Yesuus. Waan sin jedhe Yesuus ati dubbachaa jirtu kun kan Yesuus isma ilma Maariyaami. Yesuus ilma Maariyaam isa jiraata. Okay, isma Maariyaam irraa dhalate sanii. Inni waaqa inni gooftaa keenyaadha. Isuma akka kootiif akka kee maatsanii dubartii keessa baatii 9 taa'e isuma sanii waaqayyo. Inni gooftaadha jechuudha inni. Waaqayyo maggaraa dubartii keessa taa'e. Indanda maal waaqayyo barbaade yoo barbaade garaa kee kan immoo fuudhee waan barbaade keessa kaa'uu hin danda'u waan barbaade ta'uu hin danda'u waaqayyo. Dhuguu hin dandeessu. Waaqayyumatu karaa masaalaa dubartiitiin dhalate. Inna la tandanda waaqayyo waan barbaade gochuu hin danda'u ofiisaatii waan barbaade ta'uu hin danda'a jechuudha. Dhuguu hin dandeessu maal tokko gochuu hin dandeessu waaqa waan ta'e. Okay. Waaqayyuma guyyaa 8ffaatti qaama isaa irraa muranii. Okay. Waaqayyumatu gaafa daa'imummaa badee barbaadamaa ture. Bakka waaqayyo madaba bakka Yesuus jechuun gooftaa Yesuus jechuun waaqayyo jechuudha bakka. Amma jechuudha. Turu yeroo sana garuu qaama namummaa lubbuu keessi fayyisuudhaaf cubbuu sirraa kaasuuf cubbuu isa si'aale sirraa kaasuudhaaf waaqayyo kuni hafuura isaa foon uffachiisee garaa Maariyaam durbarra keessatti akka inni dhalatu godhe. Maali kada hamma yoo meeqarra deemnee sitti ma isiniin galu silayyuu taanaan. Ayyee wanta akkasiin jedhamee ati amma isuma dhugaa rabbi isuma waaqayyo si argu kana waan caafameef waan Yesuus gooftaadha jedhamee caafameef moo sammuma keetu waaqayyotu ilaala sammuma keetu waaqayyo inni waaqaaf lafa uume inni nama uume inni Maariyaam illee uume Maariyaam intala kanaan intaluma miskiina kana ishii daa'ima kana garaa ishii keessa dhufee buufatee baatii 9 taa'ee achi gaafa garaa keessa jiru immoo marsaa laguu sooratee garaa keessatti achi immoo qaama saalaa agana geessu sana waaqayyo gadi ba'ee eega gadi ba'ee ammoo daa'ima yeroo inni nomination telecommission intini ofitti jedhe sana haati qabdee irraa xaragdee eega ammoo daa'ima koo mucaa koo jettee guruursitee guddiftee daa'imni kun ammoo badee barbaadamee eega ammoo nyaatee dhugee mugee rafee reebamee eega ammoo du'ee
waaqayyumatu kana hundayyuu ta'e jettee sammuun ati sammuma rabbi sii kenne kanaan kana amantamoo waanuma sitti fe'ameef yookaan ammoo caanuma godhamu yookaan haasawa paastarii fudhatte moo sammuma rabbiin sii kenne isuma akkanaa kenne rabbi sii kenne isuma ebeluuf kenne siifillee kenne sammuma rabbi sii kenne kanatu waaqayyotu kana hunda ta'e jettee amantaate. Kana ayyaatan na dhageeffadhu gooftummaa Yesuus moo dhibba sittin himaa amma mirkaneeffattee baataa jechuudha. Ila gaaffii kiyya. Sammuu makeetu booda naaf ibsa rakkoon qabu. Sammuu makeetu waan kana dhageeffadhu gaa. Hin miliqii gaa. Wayi kaa dhaggeeffadhu. Hin miliqii. Sammuu gooftummaa rakkoon qabu naaf. Yesuus gooftaa akkanatti. Yeroo takka laa. Ani ariifati. Naa ibsa. Tasgabbaa'ii gaa. Nama baratee dhamni ati tasgabbaa'ii. Tasgabbaa'ii gaati nama baratee dhamiti. Anaa wajjin jirta moo ofii naasaa jirta? Sifaana naasaa jira na dhaggeeffadhu jechuudha. Waan siin jedhe namoota hedduun nu jala jira miti. Yeroo takka hin hojjechiisa. Yesuus Kiristoos kuni dhaggeeffadhu gaa. Cubbuu kee sirraa kaasuudhaaf namatti kaasa wallahi sammuu namatti kaasa. Du'a lammaffatti du'a sana keessa si baasuudhaaf ati eewa. Obboleessa kiyya ani waan cubbuuf minaaminii mee inubs itti deebita. Dursa connection sirreeffadhu salootii illee itti godhi rabbiin siif sirreessu shirra fa'a. Dubbisa sobaa dhageeffatta malee isa dhugaan dhageeffattu miti. Rakkoon qabu akki gootu yoo akka carraa alarmiin kun natti naa iyyuu baatte ati na kaasa ofuma keeti yeroo fixxashi. Maal na dhageeffattu dubbii dhugaan si baana hasaara na dhageeffattu. Ani maal jedhe yeroo xumurte bakka yeroo xumurte natti na kaasi siin jedhe irra fagadi qabadha mataa kiyya olee kiyya hojiirra olee. Haa ta'u rakkoon qabu gooftummaa Yesuus si galee raamoosh. Anaa moo? Yaabdi. Alhamdulillah. Dhume? Eesha ta'u yaa uummata kana jala hirtanii teessanii dhageeffatanii Yesuus Kiristoosii gooftaa ta'e warri musliimoonni hin beekan. Dhugaan kun immoo jalaa dhokatee jira. Aloo. Sababni dhugaan kun jalaa dhokate immoo Yesuus Kiristoosii yeroo jalqaba jechuudhaan. Rakkane ture sagaleen sun waa rakkate Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko gaaftee yoo galeetii waan hundumaa dura turedha. Sagaleen sun immoo gooftaa Yesuusidha. Sagaleen sun waaqarra yeroo ture sanatti immoo akki gootanu ila ishee yoo reediyoo bantee jiraatte reediyoo cufiitii anaa wajjin haasa'u akki gootu. Eewa. Radio cufiti radio cufi ana wajin hasawi ya darake radio banin okar rayo cufera hasa ewa inni ko shi jira kese jira ka Yesus jecha wajin hasawu na male ewa oh ina som na karrayu wajin hasawu na abdidis na nama sisana yero sa karrayu karrayu nama sisana amma ni sani shaadaan qabadha Yesuus waaqa sa tokkochatti amanan jedhu nu amma waaqa tokkochatti amanneera garuu immoo maqaa sadii amma qaamni kee kun arrabni kee waan biraatti tajaajila qaamni kee waan biraatti tajaajila garuu immoo iddoo tokkotti jira hundumti isaa ishee waan gochuu qabnu akka ilma namaatti haasa'uu qabna akka amma haasa'artu kanatti namni wal dhaga'uu hin jiru beektaa callisteedhuma iyyoo ta'u hin taane tokkuma tokkoon na haasofta Yesuus akkuma koof akkuma kee nyaachaa dhugaa ture cubbuu keenyaaf jedhee dhufee maal ta'eera jechaa turte Yesuus dhalatee amma waggaa 30tti iddoon inni ture si gaafachuu barbaada Yesuus dhalatee amma waggaa 30tti ture waggaa 30 booda kan inni ifa ba'e eessa ture gabaree galee qotaa ture moo hataa ture moo eessa ture naa himi Yesuus yeroo jalqabaa fi abbaaf haadha isaa bukkee ture waggaa 30tti booda yeroo sana immoo maaf hin mul'anne jechuu dandeessa seera Yihuudootaa keessatti waggaa 30 olitti malee mirga filuu filatamuu qabda amma seera kan Itoophiyaa keessa jirutti umurii waggaa 18 ol taateenaan mirga filuu filatamuu qabda yeroo sanas Yesuus Kiristoos dubbatachuu kan danda'u yookiin dubbachuu kan danda'u sabatti bee dhugaa jiru mul'isuu yoo kan danda'u waggaa 30 kaasee malee hin iyyamamuuf akka seera Yihuudootaa jaarraa sana jira itti dubbachuu hin danda'u seera amma seera dinaatti mee kot seera Itoophiyaa keessatti jennu waan kaalee biyya biraa seerri Yihuudaa seera namni baase moo seera Waaqayyo baase
seera Yihuudotaa keessatti namni seerri Yihuudotaa seera namni ba'aloo seerri Yihuudotaa seera ilma namaati moo seera Waaqayyooti? seera namaadhaam. Seera namaa jalatti Waaqayyo akkamitti seera namaa jalatti bulare? Yesuus immoo nama ta'eetu gara Maariyaam keessatti kanaafuu nama kaffisi bakka nama seera namaa jalatti bulu Waaqayyo hin jedhin kaa nama kan bakka hallaqe dhuma deebistee bara. Isa immoo yeroodhaaf malee kan inni nama ta'e biyya lafaarra seera namaa jala kan ture yeroodhaaf. Yeruma fedheef haa ta'u yeruma fedheef haa ta'u nama qoy yeroo takka nama seera yeroo takka mee nama seera ilma namaa nama ta'e dhalateera. Niitiin sii qaba. Mee waa intana sirrii hin jirtu. Waggaa 30 ga'ee sanuu waa barsiise. Wanni inni barsiise iyyuu waan Rabbii barsiise malee waan ofii isaan barsiise. Egalee kanaaf ilma namaa kana waaqan jedhin nama jedhi abboo. Nama jedhi nama nyaatee dhugu rafee mugu fincaa'u udaanuun akkamitti waaqa jettaanati. Akkamitti nama nyaatee dhugu Yesuus Kiristoos wanni garaadha marrumaan hin daakamu akka karaa gara gadiitiin gara lafa alaatti ba'u hin beektaniire hin hubattaniire jedhe Yesuus. Yesuus ammoo nyaataa ture. Wanni nyaatame immoo alatti ba'a. Namni nyaatee dhugee waan nyaatu alatti baasu namni garaa isaa keessa wanni ajaa'aan jiru akkamittiin Waaqayyo ta'a jettee haasoftaati. Hin saalfattuu xiqquma si. La hawla wala quwwata illa billah. والله وبالله ربك قد يسوس واقامي واقامتي يسوس كريستوس اوفيساتي وان تكيو غدون دندو مالجو ايوه كناف نما نياتي دوغيرا فيموغي نما وان نياتي وان غبا نياتي جلانو فراباسو واقايو جدين تزملين جدين اندبر والله اتي نما وني ربين سموسي كنيف اكاتي يادوف akka